ulfina kee fin dhiphattooti garuu gaafa kana wajjiniin deemtu. Hey, daangaa kee ce'aa jirta. Yeroo dubbattu daangaa kee hin ce'insiin jedheera. Okay? Shitti dubbachuu hin dandeessu. Eenyudha isheen? Isheen dhugaa ishee jetti. An nama siinsi madaalu. Urjii waan hin taane naasayi. Sitti himi. Maaliif sababa koo farramsamta reebdi? Jecha hin taane dubbataa qalbii kee hin cabsine urjii. Guutumaan guututti mana hidhaa keessatti akka turtu. Isiin ammoo maraattee carqii isii mataatti marsitee akka qullaa fiigu. Sadeen gaddanatti arti yoo ta'e ani nama si madaalu si wayii jedheetan malee waan biraaf jedhee miti isaaf taana dhiifamu. Akkallaas. Si deebisuu barbaade. Kennaan kaleessa siif biteenii sirkaa fudhadhamuun. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargiine deebinee facaanee. Taka kodanne fudanne ofida dametu alaga daflanne Hiree kenya taka kodanne fudanne ofida dametu alaga daflanne. Hello Abdi. Akkamol. Nagaa. Beellama keessa mana murtii akka na raafanneefate bilbil. Guyyaa akka hin daganneefane. Maal jedhu? Yoon beellama dabarse meeqa na adabu? Ani isa maalittan beekare Abdi. Hafuu yaaddeemu? Anuu san beeku. Ani garuu abbootii seeraa tokko siif haasofsiisan jira waan ta'eef guyyaa odoon dabarsin akka dhuftuufani. Anuu isan gaafanne garuu abbootii siyaasaa tokko siif haasofsiisan jira waan ta'eef dagatti akka si jalaan butamneefan si yaadachiisuuf. Fudhamma. Dubbiidhaan na xiqqoo keetii gaatama.
Sa'aatiin kun jalqaba gaafa dhufe. Fuuldurri kee gaariidha. Jabaadhu. Sa'aatiin keenya hin dabarree ture. Hamma immoo kan koo kan mataa koo haalonni abdii na kutachiisuuf yaalanis jabaadhu kan naan jedhu ofii koon bitadhe. Sa'aatiin koos akka hin dabarre yeroon koos sicha akka ta'e kan natti himu kan koo qaban. Kanaaf deeggarsa qaama kamiyyuu nan barbaachisu jechuudha. Ganama dubbii galgala dubbii ta'uu isaadha. Murteessuu naa wayyaa jedheen. Isa waan barbaadde murteessuu dandeessa. Murtee kee anis immoo nan fudhadha. Hoo fudhu. Ani immoo fudhadhu. Ani san beeku siin jedheera mabdii. Maa hojii sitti baay'ate moo? Egaa akka haadhatti si gorsaan jira. Kana jalaa bilisa bahiiti. Eeyyeen feetuu biyya barbaaddu, yeroo barbaaddu, guyyaa barbaaddu, toora barbaadde hojjechuu dandeessa. Hin beeku waa'ee adabaan siin jedhama. Hin raaffatin hin hafin. Jedhe. Jedhi nagaa. Jedhi nagaa. Akkamii waasa? Fachu. Urjii dhiisee dhufuu jibbeeti hadabni isaa hammamni jedhee na gaafata mucaan kun. Maaluma natti fidee jedhin talatan. Nama baadiyyaa fakkaattee dhuftee akka maxxannee irratti maxxantee irraa fachu. Mucaa baadiyyaa fakkaattee sila magaala malee baadiyyaan kana maalitti beekaa? Hello Abdi. Dhufaa jirta moo? Achuman jira. Tole kottu. Abdi. Dhiifama. Si jalaa tureebi? Rakkoon qabu. Akkam? Hai. Nagaami? Nagaa. Jirtaa narraa fagaatte? Anas ta'u.
Akkam. Nagaa kooti. Nagaa. Maal taatee turteeti? Hojii qabda turte moo? Hojii qaba ture. Isaaf biizii ta'e dhiifa jala ture. Rakkoo hin qabu. Akkam. Maaree fuulli kee maal ta'e? Homaayyuu hin taane. Homaayyuu hin taane jedhee fuulli kan kee sirrii hin jiru. Nagaa koodha homaa hin taane. Barumsi akkam ture? Gaariidha. Maal taate? Hiree, nuti himka. Abdi, ati kan koodha kanatti yaaddoftu. Anaan garuu waa'ee keetu na yaaddeessaa jira. Maanni waa'ee hin koomo maal si yaaddeessaa? Wanti haaraa maaltu dhalate Hiree? Nyaattu? Nyaata nyaattu? Nyaadhate. Haa ta'u. Anis nyaadha. Nyaadhu kaa. Maal sitti fakkaate miti? Amma murtoo tokko murteessuuf hin deemaa jiran. Murtoon kun inni tokko yoo si fayyadu dhaabaa ta'e, inni tokko garuu sirriitti si miidha. Abjuu an argeetu jira abdii. Abjuu jettee? Qoosaan jiru dhuguman siin jedha. Abjuu an argummoo yeroo baay'ee dhugaa akka ta'e beektaatis. Baay'ee sodaadheera. Abjuun argee? Maaliif kolfita qoosaan jiru? Amma abjuu argitee akkana fuulli kee jijjiirame? Mee maal argite natti? Keessi koo baay'ee na sodaateera abdi. Otoo ati dukkana tokko keessa deemtee lixxuutiin arge. Kiyyootti yeroo ati seentuun si arge abdi. Abdi, ani baay'ee sodaateera keessi koo. Deebi'ee si dhabuun barbaadu abdi. Urjii. Waa'ee kanaa irra deddeebinee yeroo baay'ee haasofneerra. Humna keetii ol waan yaadduufi abjuudhaan illee akkasitti dhufe. Ani akka kana yaaddoftu immoo barbaadu urjii. Ani immoo si malee wanni yaaduuf namni yaaduufis hin jiru. Si ol namni yaaduuf hin jiru. Abdii anaaf maal naaf yaaddofta kana booda? Anaan takkaa karaa natti agarsiisteetta. Isa kana booda dhufu hankoon dadhabuun. Garuu abdii wanta ati beekuu qabdu tokko. Deebi'ee si dhabuun barbaadu. Kanaan dura yeroo xinnoo sanaaf ammamitti akkan dhiphadhe natu beeka. Tole. Mee natti himi kaa. Isa na miidhus, isa na fayyadus natti himi.
Ani si dhaga'uudhaaf qophiidha. Inni nu fayyadu walii galanii hanqinnis jiraatu rakkinnis jiraatu wal mari'atanii hidhaa tokkummaa ofii jabeeffatanii mana tokko keessa wajjin jiraachuudha. Inni lammaffaa garuu diigamuu faffaca'uu isa kanan nu eeggata nafsiin. Kanuma Na dhaggeeffadhu. Diigamuu keessatti immoo kan miidhamu qaama tokko qofaa miti qaama lamaanidha. Kanas jala murtee beekuuti qabda. Kanaaf hanqinni jiraatu hanqina keenya sirreeffannee walii gallee waliin haa jiraannu siin jechaa jira. Nan beeka. Obsi koo akka inni daangaa darbe beekta. Mee jaarsummaan nama biraan hin barbaachisu. Nama kan biraa wajjinis marii gochuu hin qabnu. Rakkoo jiru ani ifattii haasofne wal duukaa waan jiru hundumaa sirreessuu dandeenya bara. Karaa natti jalqabdee waan xumurame sitti fakkaata urji. Karaa dheeraatu si hafa. Kana booda qormaata cimaa si eeggata urji. Ta'us isa kanaan duraan caalu. Isa kanaan duraayyuu darbee nan dhufe. Amma garuu kan na yaaddessu kan keeti. Ammas deebi'anii dubbii sana sitti kaasuu hidhee yaadda. Urji. Ila. Amma wanni si kadhadhu. Ofirra wantu humna keetii ol wanti tokko akka yaaddu barbaadu. Isa kana dura irra dubbanneerra. Kanaaf immoo amma si dhiifne yoo wanni fedhe dhufe maybe dhimmi kun hin xumuramne jedhanii illee yoo deebi'anii natti dhufan akka nagatteen deemne qofaa akka piroomisii nagaltuun barbaada. Anabdi yoomiyyuu si dhiisee hin deemu. Yeroo mana dabaatti yoo deebite maaliin godha? Kanaan dura yeroo xinnoo sanaaf maal akka hin ta'e natu beekaa mabdi. Amma immoo si dhabuun barbaadu. Guyyaa tokko utuu sin argin ooluun barbaadu. Ani bara waan haaraan itti himta jedheen si dhaggeeffachaa jira malee cal jedhee nyaata koo nyaadhuun tureen. Silaa garaatti baattaa nyaata nyaadhuu kan naan jedhuun jiru mana kana. Kasii. Amma waan fedheefuu yeroo murteessaa irratti argamna. Yeroo murteessaa kana irratti wanti nuti goonu hundi isaa gatee nu kaffalchiisa. Hidda tokkummaa keenya jabeeffachuu wayya gargar ba'uurra. Ammati waa'ee dhalachuu mucaa kanaa taasisaa jirta ammas. Eeyyee. Gonkuma mucaan kun hin dhalatu kun. Ilaa haala amma keessa jiru kana mucaa kana dahuu jechuun anaaf siif rakkina irratti rakkina dabaluu jechuudha. Mee rabbiif jedhiiti ati boru ganama kaatee yoo biyya hambaatti badde yookaan immoo deemte meetiin bo'aa gubachaa jiraattu osoo kun hin ta'in dura immoo anis murtii mataa kootti. Maaliif faallaa qofaa yaadda garuu ati? Maaliif sammuu kee gaarummaadhaaf ittiin fayyadamne? Waa'ee baduu waa'ee miidhamuu qofa maa yaaddate? Amma inni guddaan isa mati. Isa darbeerraa barannu. Meetii. Haaf wanti kun baay'een sossobe meetii. Urji. Ilmi dhiiraa eenyummaan isaa kabaramu gaafa wanni hundi isaa guutame yeroo waa hunda harkaa qabudha. Kan dubaraa immoo adda. Yeroo rakkinaa, yeroo dhiphinaa gaafa waa takka harkaa hin qabne. Kanaaf immoo nageenyi gaafa hundaa badiin guyyaa tokko akka jedhan san guyyaan kun akka har'a bareede kanatti jiraachuu dhabuu danda'a urji. Guyyaan gadheen guyyaan hamtuun sun dhufuu dandeessi.
Kanaaf hojii. Gaafa guyyaan hamtuun sun dhufte. Nagatti akka hin deemne waadaa naa galtaa. Abdi. Ani yoomillee umurii koo guutuu sin eega. Rakkoon barbaade yoo dhufe, wanti barbaade yoo ta'e illee umurii koo guutuu sin eeguudhaaf waadaa siif hin gala. Tarii yoo mana adabaatti deebiillee. Abdi, ati mana adabaatti hin deebitu. Yoo deebitees immoo ammati gaafa baatutti sin eega. Kun waadaadhaanaaf Abdi. Ati illee akka waadaanaaf galtuun barbaada. Rakkoon kam yoo dhufe, dhiphina kam keessa yoo taate illee yeroo hundumaa na wajjin ta'uudhaaf waadaanaaf gali. Anadha miti waadaa akkasii gale. Yeroo kamuu bara kamuu si wajjin ta'uuf waadaa sii galeera miti. Kan kee qofa baruuf barbaadeetti si gaafadhe. Kana onnee kee irraa waadaa naa galte taanaan wanni tokko nan si gaafadhu jechuudha. Waan xiqqoo hamileen koo nan tuqamu jedhee waadaa naa galle. Yoomuu dhaabaddee seega jedhee waadaa naa galle. Kanuma si kadhadhu. Abdi, ani waadaa siif hin gala. Umurii koo guutuu si eeguuf waadaa siif hin gala. Really? Onnee kee irraa naan jettee? Eeyyee Abdi. Galata. Yeroo ammaa kanatti yeroo namni dhala dhabee dhalli meeqa boo'ee Rabbiin mucaa naa kenni jedhee bootti ani fati maaliif dhala arganne irratti wal lolu qabnaa? Sammuu kee banime deebinee mucaa gaarii mucaa nagaa mucaa fayyaa qabu nuu kenni jennee Rabbiin kadhachuu qabna moo maaf dhala nu laattee wal loluuti qabna gara? Kamidhanni sirriin? Ani barsiisuu sodaachisaan jiru. Si sodaachisaan jira otoo hin taane waan gara fuulduraatti nu mudatu tokko sitti himaa jira. Ilkee mucaan kun fidee dhufu maaliin beektati? Gammachuuf nagaan fidee dhufu maalitti beekta? Waan atama gochaa jirtu hundisaa garuu guyyaa tokko gatii guddaa akka inni si kaffalchiisu hin dagatiin. Ati mucaa keetiif malee amma iyyuu meetiin eessaan baatee eessatti kuftee maal nyaattee naan jechaa hin jirtu. Rakkinichi mucuma keetiif ati kan baatee galtee yaadduuf? No. Mucaa kana dura siin hin beekan. To'ata jiraachuu baatteen mucaa kana argachuu hin danda'u. Hunda kan caalu sidha miti. Moo nama si gorsuu jira miti? Ani daa'imoo kan namni na gorsuuf. Namni na gorsuus immoo namni tokko iyyuu hin jiru. Atis beektaa. Akkasii? Akkasii. Ala ammaa arbaa keessaa akka garbaa jedhan. Akka? Maal jechuudha? Maal jechuudha? Dhageessee tasirriitti. Wata kostiimu mucaa kun haadhiisee deemuu dandeessa adda barbaadde. Edaa dubbicha akkasii? Eeyyee. Achi hoo? Harmee kottan kennadha. Dubbiin garam dhaqaa jira akkuma. Ani mucaa keessiin daa ati harmee keetti kennita. Gurra kootii tarii sirriidha miti akkasuma naan jette. Tole mee waan tokko si gaafadha. Anillee nan daa akumaako mee Rabbiif jedhiiti. Harmeen kee erga mucaa keessii guddisuu dandeessi ta'e maaf obboleessi kee magaalaa Amboo keessaa barumsa dhiisee kophee nama xaraga. Mee Rabbiif jedhiiti natti himi. Maaf Amboo buufata konkolaataa keessaa obboleessi kee ba'aa baata. Harmeen kee illee mucaa keessii guddisti. Naa deebisi qaba.
Waan deebistun qabdu. Waan deebistun qabdu. Meetii nyaadhu. Nyaadhu deebiin qabunni. Ergaa kanarras geessite jechuudha. Waanuma jiru sitti mee. Waanuma jiru sitti mee bara. Boleessi kun inni irraa abdatee dhabe. Ofiisaatiin ba'aa baatee kophee qulqulleessee ofiisaatiin of barsiisuun isaa abdiin irraa qabuu dhabuun isaa akka obboleessa hangafaatti gargaaruu dadhabuun koo siinsi kolfisiisee. Ani kolfininan kolfee. Kolfeeraay. Homaa miti. Anyways, dagatiin waan amma dubbatte. Aarsaa dhiigaa kaffaleen jireenya harmee koo fi obboleessa koo jijjiiree yeroo dhiyoo keessatti. Keessaan qabu an harka keessa ol fudhadhe. Garuu kuma ani kan isin jedhu maatii koo aarsaa dhiigaa kaffaleen jireenya isaanii jijjiireette qilinxoota akka of nagarre. Kumaa koo. Ani silayyuu mucaa keessii baachaa jira waan ta'eef nyaata sii deddeebisuu hin danda'an qilinxootti. An dubbii qilinxoo kana sodaadha. Galatoomi garuu jecha guyyaa irraa dubbatteef yoomillee sammuu koo keessaa bilbila ta'ee jiraata. Jechi kun diigamnus ijaaramnus bara kootti sammuu koo keessaan badu. Dagatiin guyyaa irraa garuu. Dagadhu. Guyyaa har'aa maal ture guyyichi?